السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفونه وري أمانتي براك أبتنس هندي خيسنو بكير تنت نجا فيا قبض عشان جتا أكو بيك مجا خليسا فيديو خليسي ورامرتي متيون تكا سعودي عربية تجرتوا شو obboleessasii himattee turte asirratti obboleessi kana godhee kana dhaqina gaafa dhuyatteet isin himattee turte jechuudha. Anis akkuma beekamu dhaqeetiin arra isa bira mana isaatiin argama ammaan tana. Mana isaatiin argama inni taa'inaan jee kunoo shaayillee akkuma nu dhiyeessanitti gabbee jechuudha. Ol deebi'a ammoo kaameeraa minaalbaata akka waa waraabullee na beekaa. Tarii booda keessa gartee hoggaanii fi kaameraa kana arge haasuu diduu mala jeetiin kaameraa dhoofseetiin jira ammaan tana manuma isaa keessatti jechuudha. Manuma keessa dhoofseetiin jira. Kanaaf maayikii kana laniin dhoofsaa saniifuu waa inni jiru afaanuma nagayaatiin gaafadhee ni kaadamoo ni amana. Laalammoo dubbiin bakka tana haa jirtu obboleessa irratti ergite dhugaa. Ni kaadamoo waan kana ni amanaa waan jiru kan waliin laallu ta'a jechuudha. Boodarraa immoo akka kaameraan jiru waa inni jiru dhaabbanne akka kaameraan jiru boodarra kan itti himuun ta'a jechuudha. Dhumarra jechuudha akkanattis mufanne ittiin himaa immoo viidiyoo akka fedha yoo taate waraabeetiin kan gadhiisuun ta'a jechuudha. Kanaafuu hanganni ol seenutti nagaan nu turaa isin jaa kaameraa sagalee maayikii inni isas ta'ami maayikii asumatti nawwaalaa jechuudha. Kanaafi hanga xumura sagantaa keenyaa nu faana tura. Maaliif jennaan namni koomatti jalatti illee barreessanii jirtan. Bifa kanaan namni akkanaan ta'een hin jiru. Namni bifa kanaan gartee wanni akkanaa irratti hin dalagamin tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf amma innis akka nama miidiyaa ta'e garuu na beekaa waan hin waraabu jiru ittiin se'u niin gaafadhaa yoo inni gartee kan amanee jiru taates waliin amane ni agarra. Yoo kakaatu taates ni agarra. Kanaafuu nu faana turaa isin jenna galatooma ulfaadhaa. Let's go. Qabbanaa jira gaa amsoodhaa wanni uffannuuf magaalaa Finfinneeti. Lidhaamutti kanumaafi. Kanaaf nurra laalinaadha. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tolfattanii? Taa tolfanne. Shaayiin qabbanoo ite Shaayii isa Usmaan dhuguu jiru waan harka qabbanaa jira. Haadhuu inni shaayii. Awwa Finfinnee dhaamutti yaabaleesoo. Finfinnee dhaamutti. Akkuma jiraa hojjetan isin. Dhaamuchuun hojjeese dhiyeenya kana faa roobni isaa hidhamee ofirra maroo. Awwa wal bartee hin agartu kunoo. Nuti gaammoo wal baane dhiyeenya kana. Maal wal barraan dhiina kiyyoo kana? Duraan bareeda ture. Shamizaan teessaa mi'uu jaakkataa uffattaatis. Qabbantaa inni gootee kaammanni jiraame kasala irra naqanneta masaa jiraan kun. Akka biraan eegabtan. Fayyaadha. Numa jirtas. Oo magaalaan Finfinnee isin taate eegam. Jetteere. Qubattan maal harkattan? Alhamdulillah roobu jira. Roobni dhis kaara argee hundi hin jiruutiin maa Finfinnee bar. Finfinnee isaa hidhamee ofirra roobu jira. Nu gatar gaaf ka warra argee kanaaf nutis gaa dhiyeenya kana eegaa ol dhufne yaa bubbulle xiqqoo. Ayyee. Sumaa wajji gaa wal harkine maleedha. Wadanna gadi dhiyeenya kana ni badde. Arruma ka asbaane. Ayyee. Isin akka biraan eegabtan. Naga qabna. Hojii qabdan. Jireenya keessanis hojiinis. Posto. Gaariidha. Alhamdulillah yaa kaasin nu geeqa. Bakka nu ngoo isaa beeqa. Qabbanaatu. Hamtuudha qabbantii hamtuu. Shaayitan itti dhuge. Shaayitan itti dhuge. Waan biraatu jimaan qamaatu isaati jimaa eegee gaafa kaan dhiisteemi. Jimaa. An jimaa kana duris waan tokko. Shaamaan dhuga bunumaan dhuga malee. Buna sanuun dhugu shaamaan dhuga malee. Bakka shaamaa dhugdaami. Bakka shaamaa ta'ee dana. Ijoolleen tagaree funuma jirti ammaan sana hin jirtu gabbaadha fakkaata. Dhufanii maal? Ni dhufanii. Bargaarraan tana maaliif dhuftanii jettanii kaa isinillee waan hin gaafanne? Egaa anuma ziyaaruu dhuftan jeeti kaan. Ziyaaraa sinuma dhufne garuu beektaa yaadaat maan ture? Ayyee. Dhufeet maan isin laala jeetii yaadu ture? Ayyee. Garuu immoo hin mijoone ture. Ayyee. Amma gaa arma mijaa'e Ayyee. akkasitti keessas kaa ergaa dhufne beektaa? Ergaa maali waan akka misala? Ergaa dhufne. Ayyee.
obboleettiin ta'e takka karaa suudii kana jirti soosa Tamishin. obboleetuma ta'e kaa obboleetuma ta'eeti turte kaa isin eega deemte anilleen qilleensuma irratti wal barre malee amma nilleen beeku Hayyee. gaafa nuti hin beekne san deemteen sa'a Gaafa takka deemtee. akkasitti isiitu Hayyee. mee guutuu keenya tokko bira dhaqi Hayyee. naan jettee kaa Hayyee. na ergite bilbilaa isin naa kan bilbila keetuu kaa hin qabu garuu kaati as jirtu akkaati magaalaa Finfinnee jirtu qubaan qaba bilbilaa isiraan harkadhee bilbileechuu barbaadeeti Hayyee maal ta'etti? isin la wanni ta'eetu bilbila nagelaan kaasuu yeroo dheeraa bilbila nagelaan kaasuu didee jette Hayyee. irratti hin dawwala yeroo dheertu bilbila nagelaan kaasuu didee maali sababni hoo jennaan as durani akkana lafaan sii bitaa naan jee samboo dammas masarataan irratti sii dhaabanaan jee Lafaan si bitaadhi si takkaatu dawwaltee ni beekti? Amata meeqa egaa qotte takkaatu hiriyaan si ta'isii booda qottee waa meeqa godhattee jirti? Lafa bituudhi si takkaatu dawwaltee maatii teenyaa dubbistee ni beekti isin? akkam jechuudha gaa hayi Lafaan si bitaa gizee isin jettu bar namuma wannaa gooteeti akka abbaddee jirtaa namuma dalagatee waa meeqa mul'ifachuu jiru godhu jirtaa. akkam jechuudha duba lafa bara amma isin lafa naa biti jeeti maallaqa amata lamaa dalage itti ergee samboo dammas masarataan irratti dhaynaan jeetiin ta masaraas maallaqa irratti ergee jette hayi waan kana telefoonaan na jalaa kaasuu ide mee telefoonoo na jalaa kaasi yookaan bira dhageeti mee waan kana gartee naa gaafadhu naan jette kaa sooshaal miidiyaa irratti gizen du'aa maxxansinus achirratti si harkaa ati nama sooshaal miidiyaati mee dhageeti obboleessa naa gaafadhu naan jetteeti achir sababa saniin natti bilbiltee bilbila siitu isin naa kannee jechuudha akka itti harkaan dhufe Isiidhaatu nas erge? Isii moo? eekaa Akkam ta'e jette? bilbila keetuu naa kannetee kaa obboleessa kiyyaa amma dura biyya tana keessa eegaan dhufe turee amata meeqaa as keessa jira amma galuuf fadhaa dhugaan suuraa kaasinaa ergi jeenis biran jiru tarii anfagoon jira baadiyyaan kute faanaan jaa akkana jetteeti amma gaa sitti na ergite jechuudha ammoo inni kun ni jira moo hin jiru Obboleettii tiyyateetu dhugaadha ni jirti. Egaa isheen qottee amata meeqa? Amata 15-16 kanaaf deemti. Maatii teenyaaf hunda waltu oomishee isheen godhu jirtuun beenu silaa nama faayidaa qabu taatee nama dalagatee akkasitti illee waaf duuba haajatu taate. Nuti waan isheen godhu jirtu waa dhiira nyaachisu jiraattu oomishee isheen godhu jirtuu nuuf hin galu. Takkaatu nu dawwalteen beektu isaa utuu dawwaleen hin beekaa haajattu imma. Guutuma jettu saniifuu dawwaltee takkaan ni beektaa ijeen dawwalii bilbila isiitiin. Maatii teenyaafuu maatii teetoo guyyaa meeqa dubbistee jiru. Amata 10 deemte amma amata 16-17 deemti. ammoo wanni isin jettu kun hin jirtu jechuudha Hin jirtuudhi isinuu dawwaltanii beekte guutuu jaarsasii sanatti fakkaatti jaarsii akkana irraa nyaachuun dhabu gaa bakka akkana godhe. laa jechuun kaa ati immoo silaa obboleettiin qabdaami Gaafa takka qotte sun obboleettiidha isa. San obboleetti waan jaamuu qabdu bara. namni oguu maal jechuudha akkana jechuun waan ajaa'ibaati immoo Akkami waan ajaa'ibaati jetta. Amata meeqa guutuu kuttee maatii teenya takkaan dawwallee maatiif hin dawwaltu alhamdulillah rabbil alamin maatiin teenya qotee bulaadha. Dalagattee nyaattee isiillee harka isiillee hin eeggattu. Gaafa deemtullee hojii meeqa irra baasnee deemte. amma ati magaalaa Finfinnee kana galtee as keessa jirta ammoo wanni kun dhuguma rabbii sanitti immoo isin tuni uummata akka waan takkaa maallaqa sitti ergitees waan kana naa godhatees sitti ergitees maa hin qabdu jechuudha Erguu dhiisi eegaan Finfinnee tan aggale guyyaa meeqa dawwaltee fi jini gaafadhu. Guyyaa meeqa dawwaltee. bara kasaanaan kaa jechuun daarekti nama dawwallaa ramma dawwaleetu gartee walismaa garsaan Daarektii dawwalii fi wal nu qunnamsiisi isiidha. amma hin jiru maallan isin ergite jiru jechuudha Maallaqa. Sama nama jirta moo zaare jirta maallaqa na geessu jirta. maallaqa kaa lafa naa biti jeetiin itti ergedha ni boochi bar ni boochi bar namni akkam bilaash boohee miidiyaa irratti himata miidiyaa irratti Ni boci. eegaa Maal ta'uuf boci. maallaqaan amata lama dalagee itti erge dachiin sii bitan anjee samboodaas masaraan irratti sii dhan anjeetiin maallaqa irratti ergee eegas booda telefoonuma mana galaan kaasu telefoonuma mana galaan cufate suuraa kaasee naa erge jeetiin biraa'uun jiru maal naa jechaa ture kayyattu kun kamisi Qoy gaafa takkaa si gaafadha. Silkiin sii tan irratti hunda leeynatuun isin irratti akkamitti dalaguu dandeesse isin kanarratti. nurratti moo jechuun nuti nama sooshaal miidiyaa irra jiruuti nama hedduutu nu qunnamaa jechuudha saniif misingaraan keessaan dawwaltee waasaabeen sagalee naa keessee jechuudha sagalee isutu maxxanseetiin jira jechuudha kaleessa jechuudha
Kanaafuu obboleessa kiyya dhaqii naa gaafadhu akkana godhee jetteeti waan na beektuuf nuti ijoollee naannoo takkaa waan taateef sitti hin ergite waan kana gartee himattee jechuudha. Amma ati waan kana qubumaa hin qabuu hayi anumatu ergine jechuudha. Quban qabuudhi isin naafuu ni bilbilti isin ammas si jammara isin naafuu ni bilbilti. Bilbiluma sanuu takkaa irra qabdee ni beektaa ijeen isidhaan. Haa yoo isirra bilbilsiisnee hoo? Bilbili wal qunnamsiismee sun sabartaa mee dhiisimee ammaan tana waan biraan jennu anuma jiraatu baqa namu anuma jiraatu namni fi jiraachuun waa hedduudhaaf gaariidha garuu anuma jiraatu akka ijoollee namaatti amata meeqa deemtee waa takkaa mul'ifattee hin beektu waan sanii godhu jirti namuma gingilchaan laga daga godhu. Amma lafti isin sitti ergitee maallaqa naa godhu isin jettan jirtu jechuudha. Jirtu lafti. Lafa dhiisi isinuu takkaatu maallaqa irratti ergitee hin beektan. Aayaa. Kallattiin yoo dubbiseti wal isin qunnamsiisa. Kallattiidhaan. Kallattiidhaan amma dubbisi wal qunnamsiisiiti ammaan tana sibiiratti akka sanaan jettu odooti jirtu amma ragaan si jiraame eega sitti himattee ati dhufte sumarratti aanaan jettu. Siin bilbila. Siin dhageessaa jechuudha isuma sanuu. Sagaluma sanuu siin dhageessa. Gusni amantaa ni amantaa jechuudha. Akkamittiin amanasa? Yoo ragaan qabaatte ana fidattu isummaanu. Ragaan qabaatte cuma jechuudha. Obboleetti qabaatte. Yoo ragaan qabaatte ragaadhaan irratti hin ergi jette ragaa sin fidattu. Jechuun akkam jechuun obboleettiin raga nama barbaadi. Obboleettiin obboleessatti maallaqa ergitee warratti ergitee firatti ergitee waan akkana naa godhaa numa jettiin. Waan bakka ragaatti wanni geessu maaltu jira? Takkumaatu naan jettee hin beektu. Naan jetteetuma hin beektu. Ragaa yoo na qabataa naan jettu. Sirra keessa jechuudha waan kana hunda narraa keessa isumaa hunda geenyeen takkumaatu isumaa harkeen dhageenye naafis hin dawwalle takkaatu naa dawwalte hin beektu. Turte zamaanii amata meeqa egaa naaf hin dawwalin. Akkamitti akkana isin jettee natti ergiti usi. Namni bilaash boo'ee sooshaal miidiyaa irratti himata obboleeyya kana godhe jettee boocheeti barka himoo jirtu. Inni amma akkasii akkam. Ragaa na yoo na qabatte natti hafidattu sin jeeme ati si ergattee waan sin jee qofa godhe ammaan tan. Ragaa isii ana fidattu isii irratti natti dubbadhu isii gisee isii ragaa fidattee dhufte. Raguma tokko yoo na qabatte. Khalaas amma haasoo dhageeffadhu haasoo ammaa tiyeetu jirtu kun. Haasoo ammaa haasoo jirtu kun dhageeffadhu. Namni obboleen tokko gubbeen irraa baate namni yaadee fi tarii wayii ergadhu waan akkanaa si goonaa hojjeetiti waan kana qopheessee wayii godhaaf. Amma isin tagartee sitti ergitee boochee waan kana irratti ergadheetiin jira telefoonaa wani galaan kaasu mee dhaqinaa gaafadhu kana jettee sitti hin ergite ati deebitee waan kana qubaa hin qabu hin agarree hojii jirtaa jechuudha. Inni agarree qubumaa hin qabu sinni. Kanaafuu amma haasoon ammaati haasoon jirtu kun waraabamu jira jechuudha. Haasoon ammaati. Akkam? Akkami? Waraabamu jira. Maaliif jennaan sooshaal miidiyaa irra nagaafatte isin. Akkam haasoo iccitii maatiiti iccitii haasoo miidiyaa haasoo bal'aa irra guutuu galakkisa. Haasoo bal'aa miti haa. Wanni kuni nuti warra miidiyaati. Ifa malee dukkanaas hin beeku. Kana jechuun awwa miidiyaa irra nagaafatte isin. Akkam jechuudha akkanuma jechuudha. Akkam jechuun akkana jechuudha. Waraabeti jira haasawni kan waraabee jira. Kaamera kana cufa amanta. Kaamera kana cufa amanta. Bar kaamera cufa laki dhageeffadhu laa kun viidiyoon kun nu gabbaa. Eegas booda kaamera kana jechuun kaamera kana cufa amanta. wanni kun dhugaa fi soba ta'uu isaa. Eegas booda walii galla kaamera kana cufa. Viidiyoo sana agartu takka kaamera kana cufa. Bar akkasii miti. Kaamera kana cufa. Laa kaamera kana hin barbaachisu. Maal jennaan maatiiti iccitii hawaasa guballaa goota. Maatiis bar kallattiin dhufes gaafadhe. Isin kallattiin dhufes gaafadhe duuba viidiyoon irraa waraabda. Viidiyoo waraabda. Viidiyoo waraabuun bar kun jechuun soba kan kaamera kana cufa dhugaa fi soba akkasitti kaamera cufnee wajjaa sodaa cufa. Laa jechuun amma kaamera ni cufamu bar. Kaamera cufa. Asmarratti dhugaa fi soba ta'us ni himta as gubbatti himta. Ni himta as gubbatti.